Hi guys, jirra jirtu Oromoo qooqaalee bakka jirteetti nageenya Rabbii isin biraa jiraatu isiniin jedha. Fayyaa nagaa naaf ta'aa. Rabbiin gabrummaa tana gabrummaan danuu nu bira akka Oromootitti jechuudha. Kanaafuu Rabbiin biyya ormaa tana keessa waan nu yaadnu hunda nuuf gootee nagaadhaan maatii keenyatti nu haa galchuu isiniin jedha. Biyya keenya illee nagaa nu haa kennu. Akkasi ni dura Rabbuma galateeffachuu fedha. Maaliif jennaan kanan Ameerika san ta'een uumamin illee kanani Araba tana ta'een uumamin illee ka Oromoo ta'ee uumame Rabbi galanne haa ga'u. Kanaafuu sinillee Rabbiin akkana gammachiiftanitti isin haa gammachiisu isiniin jedha. Guddaa takka galatooma Oromoo ko dhugaa jechaan ittiin isin ibsuun qabu. Maaliif jennaan kan nama tokkollee of duubaan qabu akkuma hayyuun keenya jedhe sana Rabbii fi Oromoo malee. Kanaafuu hedduu takka na boonsitanii hedduu takka gammadee nama tokko dhabee nama hedduu argadhee jira. Har'a 800 osoo hin taane immoo 830 wayirra jira amma. Boroo ammoo bakka guddaa ga'e kanarra jijjiirame uummata kootiin gargaara jedhee yaadaa jechuudha. Akkasii akka biraa ammoo dubbiin biyyaa jabduudha. Amanuufillee nama rakkisa. Rabbiin biyya keenya nagaa nu haa kennu. Biyyuma nagaa keessaa baane biyyuma gammachuu keessaa baane biyyuma jaarsi jaartii kabaju biyyuma jaartiin jaarsa ofii kabaju biyyuma haati ilmoo abbaan ilmoo ofii jaalatan keessaa baane amma immoo wanni dhagaa jirru keessattuu bara haaraa kana keessa jiruu nama jibbisiisaa. Dhugaa Rabbii jireenya nama jibbisiisa. Rabbiin namni obsa qabu bara waan fedhe iyyuu hin ta'a. Waan fedhe keessa iyyuu hin ba'a. Obsa dhabuun immoo waa hedduu nama gooti. Otoo ka biyyaa jiru immoo asittis waa biraa dhagaa jirra kaleessarraa hanga har'aatti jechuudha. Keessattuu Saawudii tana keessatti maal jedha raayyaa abbaa machaa. Rabbi umurii isaa nuuf haa dheeressuuti. Otoo waan taane beennu akka taanu wallaallee jedha. Biyyuma ormaa kana keessatti jechuudha. Saawudii kana keessatti. Akkasii ani hin beeku dhugaa Rabbi namni madire. Dubbachuufis nama dhiba dhiisuufillee nama guba. Ammoo Rabbiin obsa nuuf haa kennu. Namni obsa walii qabaachuun gaariidha. Waliif obsuun gaariidha. Waliif dabarfachuun gaariidha. Yoo waliif hin taane ammoo ishiinis kan ta'uuf hin dhabdu innillee ka ishiif taatan hin dhabdanu wal miidhuun barbaachisu. Akkasi duruma dursee ammoo itti seenuun dura maal akka qabu beekuunis barbaachisaadha. Akkasi dhugaa Rabbii hedduu ulfaata. Dubbachuu jechuun jireenyuma nama jibbisiisa. Jiraachuudhuma nama ani jiruun waan jibbe jiraachuudhuma jibbe jechuudha. Maaliif jennaan keessattuu nuti warri har'a xaarannee jijjiiramnee bakka guddaa geenyee boru biyya keenyatti gammannee gallee jiraanna jennu jiruun jibbee nagama kooti. Si waan fe'e jedhaadha. Waliif dabarfachuu waliif obsuun hin jira bara. Otoo immoo ka biyyaa sallaallee gaddinuu asittis immoo biyya ormaa keessattis immoo ka ormaa immoo maal jennee himanna yaa saba santu na dhiba. Ka namni nu godhu immoo maal jennee himanna yoo nuti ofiif akkana wal goone bilis Oromoo koo obsa walii haa qabaannu dhugaa Rabbii. Akkasii dhiifama naa godhaatiin maaliif jennaan allaattiin takka samiirra deemtee yoo jettee gara dacheetitti gabbuu ishiin naftu
dubbiin biyyaa dubbiin lafaa lafa'edha jedhee obbo Baqqalaa Garbaa. Dubbiin biyyaa sunillee cimtuudha. Kanasitti dhageenyus immoo salphina guddaadha. Akkasii isiniin jedha. Maaliif jennaan gaa humtuu ofirra namatti naanu ofumatu ofii waan ta'eef kanumaaf dhimma kana dubbadhe. Dhimmi kun inni guddaan warroota viidiyoo hojjannee sii kennina naan jettanii diraamaa hojjannee sii kennina. Ammas immoo maaliif viidiyoon hojjannee dabalee hojjedhu warroota naan jettanii guddaa takka galatoomaa dhugaa rabbi. Isin hunduu waan hin beeku. Amman danda'uun isin biran dhaabbadha. Rabbiin immoo bakka yaaddaniin isin haa ga'u isiniin jechuun barbaada. Lafa yaaddan gahaadha, milkaa'aadha, gammachuu keessa Rabbi na argisiisuu isiniin jechuun barbaada. Akkasigaa amma dalagaa jiru jarri gadi baana viidiyoo kana hojjechuu barbaade. Kanaafuu jennaan foqraasi hundi keessanuu mataa koo gubbaa dhugaa rabbi hedduu takka isinitti gammadee hedduu takka isiniin boone. Nama of bukkee qabaachuu qabu hedduu takka na gammachiise. Kana jedhee maqaa waamee si fixuu hin danda'u. Naaf baay'adhaa galaana ta'aadha. Galatoomaa isiniin jedha asumaanii. Xiqqoowwan ani hojjedhuuf yaalirree hin jira. Waan immoo na irratee hin jira. Ilmi namaa karoora. Durumaas guuttadheen gadi bu'as ka jedhutu na keessa jira waan ta'eef inuma hojjedha. Ammasitti torbanitti viidiyoo tokko inuma hojjedha jedhee yaada. Warri viidiyoo hojjannee si ergina amma kalee dheengaddaa akkas jechaa turtane galatoomaa dhugaa rabbi kita nama naaf kennitaniiti guddaan isin galateeffadha. Maaliif jennaan xiqqoo amala koo keessa waa viidiyoo naan jedhan hedduun gammada. Namaan immoo fidi jechuun gaara natti fakkaata. Natti ulfaata hedduu jechuudha dhugaa rabbi. Maaliif viidiyoo hojjannee sii kennina yoo naan jettan waa takka na yaadachiistan amma hojii mana keessa danuu odoonatti deebitee naan lolti. Kanaaf isin hojjechuu dirqame jechuudha. Maaliif seetani obboleessa koo biraa Armeentii ana ergitee turte duratti yeroo biyya jirru jechuudha. Birrii naa kennite waan kana itti kenniti dhaqii geejjifiiti yoo isa biraas deebitu immoo inni si haa yaabbachiisu naan jettee turte. Asumaan ani hin dubbanne nin ba'e waan na ergasan geechee isa biraan ba'e yoon hin ba'u birriin ani yaabbachuu qabu sunii fi wanni makiinaan na gaafachuu jiru sun adda adda. Injirti gaadhaa imammaadhas waan ta'eef imimaanis na dhiigu waan ta'us wallaalee laftis xiqqoo sa'a booda waan ta'eef baadiyyaadha. Waan ta'u wallaaleen karaa allayyaa wayii tokkotu jira. Gara allayyaa sana bu'ee ilaalu taa'u jedhe yoon ilaalu obboleessi qonatti gadi ba'e jechuudha. Mucayyoon deemne naan jennaan deemne maaliif jennaan makiinaan argan. Yeroo inni makiinaan haa dhaabutti makiinaan birrii gaafatte meeqa harkaa qabda jennaan amma kana jedheen. Otoo na isitti gadi ba'uu baadhee maal gootaa naan jedhe. Allayyaa kana keessan gabbu'ee bulaa falanii yoo bineensi si nyaate waan naa nyaatu gaa maaliif fidinaan hin jettu ani ormamu natti hin dubbattu naan jedhe. Kanaafuu jechuun ani sin hunduu orma jechuu osoo hin taane sin hunduu anuma hedduu takka sin kabaja garuu ammoo amala sanan qabu hedduu natti ulfaata. Odoo naaf kennitaniyyuu wanin amma waa guddaa irratti hojjedhaa uummata kootti gargaara jedhee aamilee guutuu guddaa tokko na keessa jira na keessatti cabsa. Maaliif viidiyoo tokko hojjechuun hedduu dadhabbina qaba, itti yaaduu qaba, barreessuu qaba. Keessattuu diraamaa hojjennee sii kennina warri jetta hedduu ulfaata. Kanaafuu guddaa galatoomaadha dhugaa rabbii homaa isinirraa hin barbaadu. Ammuma kanaan hin hojjedha. Odoo naan kennin iyyuu jechi jettan kun iyyuu
qixa nama naaf kennitaniiti waan ta'eef guddaa galatoomaa isiniin jedha. Akkasii akka biraa immoo kanuma guddaa takka galatooma homaan barbaadu dhugaa rabbi waa tokko isinirraa hin barbaadu maaliif jennaan ammuma rabbiin naa kenne sammuudhuma koo rabbi naa kenne waa maddisiisee dalagadhee ittiin uummata kiyyallee gargaaruu barbaada malee waa namarraa fudhachuun ammoo hedduu natti ulfaata jechuu barbaade tan gabaabumatti guddaa galatoomaa Oromoo koo. Wanni biraa ammoo Yaayyaa Hoop viidiyoo wayiin hojjetee ture. Viidiyoon sunillee waa'ee tiktik karaa irratti an tiktokan qabuun ture. Akkas jedhee irra seentanii ilaaluu dandeechu. Oromoo koo maatii waliif haa taanu, walaa jajjabeessinu, wal bukkee haa dhaabbannu isiniin jedha. Sanarraan hin dhaggeeffadhe yeroo nan dhaggeeffadhu dhaqaalaaladhaa asiliin akkasitti jedhee waa'ee doktora naan jedha malee asiliinaan hin jedhinaa jedhe waan ta'eef nu ofii keenyafillee yoo itti fayyadamuu baanne uummata keenya bukkee haa dhaabbannu jedhee Yaayyaa Hoop viidiyoo hojjete wayii qaba jechuudha. Sanarraan viidiyoo sanaan tiktokan qabu anumaan qabu yuutuuba qaba. Sanarraan irra seenee ilaale jechuudha. Dhugaa rabbi hedduu takka boo'e. Nin boo'e maaliif hin boo'e seetanii gaa amala osoo hin taane boo'uun nuuf amala odoo hin taane kabizaa xiraat jedhu sun xiqqoo namatti ulfaata. Maaliif jennaan jaarraa 20 takkaffaa keessa jirra. Eenyummoo eenyu osoo gadi hin buufne eenyumtuu hin beekan. Waa hedduu miidhamnee jirra. Dhaloota har'aa nama akka ija keenyatti itti ilaalle hanga har'aatitti amanuu hin dandeenye. Hacaaluu Hundeessaa baatti dhabne waan ta'eef hedduu takka namatti ulfaata dhugaa rabbi. Kanaafuu inni maal jedhe yaani an akka saba kootii qofattu osoo hin taane akka Itoophiyaa hundaatitti uummanni sabaaf sablammiin hundayyuu wal qixxaachuu qaba isa inni jedhe tokkotu garaana nyaate. Kanaafuu yaani waama tokko irratti zanaadha wal dha'uun sun hedduu cimtuudha. Ammootu dubbiin asiliin jedhe akka nama boonsiti. Yaani doktora jedha. Doktora naan jedhaa jedhe waan ta'eef baala bizaa xiraatu jedheenti hedduu takka nama boonsiti. Kanaafuu anillee ammatti hin bananne garuu bananne uummata keenya waliin haa dhaabbannu jechuun akka Afrikaatitti osoo hin taane akka addunyaatitti homtuu nun cabsu jedhee yaada qaba. Maaliif qabsuun yuutuubara kanallaan keessattuu ijoolleen keenya taasisaa jirtan hedduu guddaadha. Hedduu nama boonsarreedha. Dhugaa rabbiin hin dadhabe malee waan hin soosinitti hin fakkaatin hin dadhabe malee otoo nan danda'eetii namni tokko subscribe godhee kuma nama galcheeti dhugaa rabbi halkanuma tokko irree barrafa. Yaani hin beekan ofii jijjiiramoo osoo hin taane sabni koo jijjiiramuun ammoo anaaf waa hedduu na boonsu wayiiti waan ta'eef hedduun itti gammada. Akkasii isiniin jedha waliif maatii yaa taanu naaf ta'a qofa osoo hin taane anillee isiniif ta'e isinillee naaf ta'aadha. Walaa jajjabeessinu yaa banannu tiktoka sana maaliif jennaan yoo ofirra irratti hojjechuu baanne yoo uummanni keenya hojjetu amma asilii wanni asiliin hojjechaa jiru dhugaa rabbi akkaan nama boonsa. Uummanni keenya gizee waan bishaan dhuguu dhabu kanatti gizee waan nyaatu dhabu kanatti gizee manni jireenyaa irratti gubatee bakka galuu dhabu kanatti yeroo
yaa rabbi maal goona warra siyaasaa sanii miti malee wanni Oromoo ta'aa jiru akkaan nama guba. Yeroo kanatti ammoo Oromoo wajjiniin dhaabbate waan argate sana isintu kana naaf godhe jedhe Oromoo fi wajjiniin dhaabbachaa jiraachuun gargaarsi inni uummata isaatii godhu doktora keenya Qaalii Galatoomii umurii nuu dheeradhu siin jedha. Dhugaa rabbi isa marfee nama waraanee nama fayyisu sanirra ati ammoo fayyummaa ajaa'ibaa nuuf fidde. Galatoomii siin jedha doktora Asidatti. Atillee yaayyaa ka viidiyoo sana nu hojjetti waan akkasiit irratti maaliif namni hin qabne hin jira waan ta'eef dhugaa dubbachuuf TikTok kan jaaladhu. Namni hunduu sirbaachi gubbaatti waan ta'eef hin fedhu. Amma garuu yoon ofii kootiif illee fayyadamuu baadhe uummata koo waliin dhaabbadhe yaani qaawwal immoo takka duuchuun namni tokko hin dadhaban jedhu bakka sana duuche yoo akkasiin uummanni ofii gargaaraa jiran haalan jechuun haamilee nama keessatti horaa jechuu barbaade tanaane. Kanaafuu banannee waliin dhaabbannu jechuun barbaada jechuudha. Galatoomadha guddaan isin galateeffadha. Gaafii wayii isinii kaa'u laata? Gaafii wayiin isinii kaa'a. Namoonni viidiyoo koo akka dhumaa kanatti dhaggeeffattanii gaafii koo kana hin deebistu. Yoo deebistan illee ammoo akka Oromootitti illee akka nama dhuunfaa tokkootitti illee waa hedduu nama boonsa. Awwaan nama laaquun barbaadu. Ebeloo siin ba'ee ebelochiin dhufee jechuun barbaadu. Waama beekumsa kootirra waama dhuunfaa kootii dalagachuu barbaada. Yoon hin gales maatii kiyyaa waliin. Kanaafuu gaafiin koo maal seetanii badhaasa qaba garuu. Warri yuutuuba koo kana hordofu sadarkaa takkaffaan Saudiidha. Oromoodhumaas keessa jiru jechuudha. Galatooma. Sadarkaa lammaffaan ammoo Itoophiyaadha. Oromoo koo biyya. Sadaffaan ammoo sadarkaa sadaffaan United Emiratedha. Kanaafuu gaafii kana odoo warri biyya keessa jiru naaf deebisee ittiin gammada. Maaliif jennaan keessattuu barattoonni warri iimeela qabdaniin jirtu waan ta'eef keessattuu barattoonni jechuudha. Maaliif yaani hin jiraa miti Oromoo koo. Namni keenya biyya keessatti akkamitti akka jiru dhugaa rabbi odoona nama milkaa'e rabbi na milkeesse uummata koo sana gargaare hedduu takka gammada. Akka Doktor Bosona Baalee natti fakkaata. Waan dogongoruu hedduu isaaniitiin jiru. Ammas Abdii Koomiidiyaa natti fakkaata. Odoona akkasitti uummata koo gargaare dhugaa rabbi haara galfadhee midiri hin gammada natti fakkaata. Ammoo waan yaadan tokko galmaan gahuudhaaf obsellee qabaachuun hin jira. Kaayyeeffatanii immoo kaayyoo ganama kaayyeeffatanii galgala diigan osoo hin taane amma feetee yoo taate tattaafattee itti ol ba'uu qabda. Kanaafuu wallee jajjabeessinee uummata keenya biraa dhaabbannu. Nu osoo jirru uummanni keenya rakkachuu hin qabu. Gama tokkoon gama tiktii karaa sana warra gurguddaa bira dhaabbannee uummata keenya akka isaan gargaaraniif isiniin jedha. Nurri yoo asirratti milkoofnee argitanii miti akka Orootu natti fakkaata. Barattootaaf daftara bitee mana barumsaa kooti jedhesu hedduu takka dhugaa haamilee nama keessatti uumtu warroon akkasii hedduu takkatti gammada.
waan akkasiisan hojjechuuf illee anillee jechuun hedduu takka gammada jechuudha. Oromiyaa kutaa 11 guutuu keessa naanna'ee waan akkasii hojjedhe hedduu gammada. Yoonan ammoo Oromiyaa waliin gaadhe Itoophiyaa illee yoonan gargaare hedduun gammada. Akkas maaliif jennaan hunduu miidhamaadha amma. Ka Oromoo ammoo adda malee akkasi gaafiin kiyya maali seetan nama qaalii wayitiitu umurii naaf haa dheeratan. Faarachoo faara fi qalbiidha naan jedhaa tura. Hedduu takka nanaara nan gubadha. Yaani waan qalbiin qabdu naan jedhu natti fakkaata waan ta'eef hedduu takka gubadhaa nanaara nan bo'a. Gaaf sana tole jedheetu mana tole hin deebi'uuf bakkeerra oola. Kanaafuu jennaan mee Oromoo koo naafii ka waan kana faarachoo intalatu faarachoo faara fi qalbiidha jedhani jechuudha. Miinaa yaada ani amma biyyi hambaa waa hedduu nama barsiisa waan ta'eef hiikkadhee jira. Gaafa ammoo rabbiin nagaan nagalcharre isaan biratti viidiyoo isinii waraabee waliin haasofsiisna jechuudha. Kanaafuu akkanani hiikkadhe sanatti osoo hin taane injiraa miti viidiyoo deebi'ee isinii hojjedha. Miinaa fi ka'a dubbiin tuni maal jechuudha. Mammaaksi kun akkamitti hiikamaa jedhaati naafii kadhaan isiniin jedha. Mammaaka gaa namni mammaaka malee mammaaksa namaaf hin hiiku. Anaafillee naan hiikne jiruudhuma biyya hambaa tana keessa taa'een itti yaade. Kanaafuu jennaan faarachoo faaraaf qalbiidha jetti gaafin tiyya naaf deebisaadha. Badhaasa qaba keessattuu warri biyya keessa jiru naaf deebise hedduu takkan gammada. Maaliif jennaan kennaan koo daftee isin bira geessi waan ta'eef hedduu na gammachiisaan isiniin jedha. Warra asiitis yoo ta'e immoo rakkoon qabu. Jiruu biyya ormaatiin beektu yoonan ooles yoon hin turre malee inurraa jedhe boombii waan ta'eef inuma isinii deebisa jechuun badhaasa keessan yoon hin turre inuma isin biraan ga'a. An amma badhaasichi kana sana isiniin hin jenne ammoo keessa koo hin jira. Yoo as ta'e illee badhaasa addaati. Yoo warra biyyaa ta'e illee badhaasuma addumaan qaba. Sarrabbumatu narraa beeka. Wanni namni namarraa beekurraa wanni rabbiin namarraa beeku cimtuudha waan taateef kanaafuu hin jijjiiramu. Yoo warra asii taate illee akkanumatti viidiyoo hojjedhe. Ani amma ergaa iida Ramadaanaati boqonnaan baane suma hojjetachaatuma jira. Maaliif jennaan dalagachuuf biyyaa baane malee boqonnaan biyya ormaa keessatti isaan hunda faayidaan qabu yoo miidhaa ta'e maleedha. Kanaafuu dalaganneetuma odoo yeroo keenya fixin gara biyya keenyaa deebi'uu nu wayya. Akkasiitii mee Oromoo koo qaalii koo gaafitii naaf deebisaadha. Horaa bulaadha naaf jiraadhadha. Bakka jirteetti nageenya rabbiin nuuf sin faana haa jiraatu. Biyya keenyaaf illee rabbiin nagaa nuuf haa buusu. Isiniin jedha lubbuu kooyi. Warroonni immoo chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii naaf ta'a. Anillee isiniif ta'a. Warroonni immoo maatii kiyya taatan warri isiniif guute share naaf godhaadha. YouTubera gubbaatti yoommoo YouTuberri isiniif hin guunne gama WhatsAppii gama adda addaatiin share naaf godhaa. Na gargaara Oromoo koo. Na milkeessitanii jirtu milkaa'ee jira waan ta'eef isiniin naa milkaa'e fuula milkiin kan koo galatoomaadhaan isiniin jedha lubbuuwwan kiyyaa jiruuwwan kiyyaa. Amma immoo yootti yoo rabbiin naaf taasisee boqonnaa bahee waan inni hanqate sana sirreeffadhe waan isin gammachiisu wayii hojjedhee isinii dhufa jedhee tana yaada.
gaafiti ammoo naaf deebisuun irraanfatinaadha. Like naa godhaadha, share naa godhaadha. Yoo yaada qabaattan immoo koomentii irratti naaf barreessadha isiniin jedha. Bye Oromoo koo.